herreen ni baadhatti malee hin nyaatuu. Herreen ni baadhatti malee hin nyaatuu jee barreessa tokko ganamaan guriin ol banu akkas jedha. Mucaan kun maaliif akkana jedha? Maaliif herreen ni baadhatti malee hin nyaattu jedha jeetiin ajaa'ibee nama akkanumatti waa barreessuu miti namatti yaadee barreessuu Facebookii gara galchuu eegale. Caffee Oromiyaa yaa'ii jaffaa waan juun arkee jechuudha. Samboodaan osoo waan gara galchuutiin shimallis kaqumxaa kaatee mata waa maratee dhaabbatu arge. Hayyaa Rabbi. Dhiiroo maaltu deemaadhaa jira amma arrafaatiin bulee maaltu deemaa jira jetiin. Shimallis qumxaa kaatee dhaabbatu. Osoo waan deemuutiin hay taayyee khiyyaar ke taayyee bargaafatee ulaa gubbaa dhaabbatu. Hay arra taayyeen footoon tun duraan hin jirtu eeysaa abbaatee taayyeen bargaafatee ulaa gubbaa dhaabbataa. Hay osoo waan deemu Facebook keessa osoo deemuutiin haasoo taayishaa dhageeffadhe haasoo taayyeedha. Haasoo taayyee dhageeffadhe. Anu balaa siltaanii naannoo keenyaati awwaa takka dhageenye walduuba eenyuun silaa akka seeraa caffeedhaatu miseensi caffeetu filaa eenyuutu nu fila akkuma hin qabu taayyeen wallahi taayyeen narfachiise dhugaa narfachiise. Maqaan harreedhaa fi taayyeedhaa sun arra wal fakkaate duraanii miti. Duraan wal fakkaanne ambar harraa keessaan baasee fi maqaa keenyarraan deemu. Harraa keessa jeetii nama jalaa qabu dhabee firaatti dhiise. Amantaan jee. Anyhow maqaan taayyeetii fi maal dura harree jettanii miti. Maqaan taayyeedhaatii fi maqaan harreedhaa arra wal fakkaate. Maayisaan reefu dirtiin deebi'a. Herreen ni baadhatti malee hin nyaattu. Herree feetu midhaan itti fe'atta, feetu daa'imatti fe'atta, dhadhaatti fe'atta, feetu waan feetetti fe'atta, abbumatti fe'ateetu irraa buufatee nyaatu malee herreen daa'imman fe'adhee deema, dhadhaan deemu jira, bishingaan deemu jira, xaafiin deemu jira, wanni isin beeytu baadhachuu qofa. Taayyee dhagaa. Taayyeen Oromoo arrabsee rogeeyyii Oromoo arrabsee xiqqeessee qabsaa'ota Oromoo arrabseeti arra waa takka keessaa dhabee miciyoo Harargeessa eenyu maqaan sidhaa leencoo nama reessee leencoo mul'ata miciyoo Harargeessa maqaan see eenyu tamuudan ta'ubidotan awwa leencoo mul'ata nama reesse maqaan see eenyu akkamitti isiin afyaa'ii taati akkamitti kwaalifaayi gooti osoo dhadhas jiru akkamitti taati kun maal si agarsiisa waa lamaan arga taayyeen harree ta'uu akka edaanuu ofaa miti oopidiyummaa wajjiin dalayduu edaanuu taayyee akka harreetti ilaalanii waan jiru isin qofaa miti isin warra gartee mormituu qofaa miti nu warra dura dhaabbatu qofaa miti warrummaa wajjiin dalaguu edaa dubbii teenya tana numan jenne malee dhaganiiti taayyee akkuma harreetti fe'achaadhaa jiran malee wayitti lakkaawaadhaa jiran taakka lama ja'a. Lammaffaan maal? OPDO keessaa OPDO'n diigamtee jirti. Qoodamtee jirti jechuudha. Gareedha qabdi. Walii hinaafuu wal dura dhaabbachuu aangoodhaaf bololuutu keessatti mul'ata. Haasawa taayyeen je'e. Taayyeen miciyyoon sun filamuu mormirraa qaba. Silaa bakka san tahuudhaaf hawwiidha qaba. Jarri achin keenya osoo taayyeedhaan dubbiin gahin taayyeen baalageedha. Taayyeen akkuma nama arrabsu kana dubbii qabachuu hin danda'u. Taayyeen tanaan nama arrabsaa kanaafuu icciitii taayyeedhaan hin geenyu. Taayyumaa achitti warri waa beeku isa duubaa walitti dhufnee wal muunda janiiti. Way silaan taayyee ta'e irra lubbuun na keessaa baha akkamiin taha. Silaa bakkaan ciisee lafaan qabu silaan taayyee ta'e. Akkan laffa'ee isaa jecha akka nama arrabsee isaa jecha Oromoo xiqqeessee isaa jecha if xiqqeessee hugguu mariin ana duuba dhumtee ambiti ta walfilte dhuftee waltajjii gubbatti walimtu wasilaan bagaan taayyeen ta'e bagumaan taayyeen ta'e yaa'oo bagarabbi taayyee isin godhin yaalmaan Oromoodhaa warra na dhageeffattan
baguma rabbiin taayyeedhaa fi akka taayyeedhaa isin godhe kuni jiruudhaan du'uun baanan takkanaa ta'e jiruudhaan du'uun nama jiruudhaan du'e huguudhaan akkana jechuudha akka taayyeedhaa kan nama jiruun du'e intala dubartii takkaa fi naafeeti akkamitti kwaalifaayi gooti maaliin achi anuu quban qabu anuu hoggana oppidiyoodhaati anuu hoggana naannoo teenyaati awwaata akka dhageeyye na duubaa eenyu isin fidi kuni nuuf injifannoo qabsoo oromoodhaatiif dagalee takka jechuudha maaliif diinni keenya diigamuun diinni keenya wal nyaachuun osoo dheengadda booranaa fi gujii walitti buusuudhaaf taayyii danda'a dhagaa gargalchuu osoo gollicha dheengeedhaa galchee gollichi saba isaatiin gosa oromoodhaa lama walitti buusuudhaaf dhagaa kana gargalchu kaan deebisu akkamiin godha osoo juuti gaarbeejitti dabalamee jechuudha osoo dabalamaa dambara baajuuti oopidummaan gaarbeeji dammartee jechuudha taayye I'm sorry baay'ee sii gadda ilma namaati ilmi namaa dhalti namaa namni namarraa dhalate carraan akka keetii kun mudachuun hedduu nama gaddisiisa taayye hedduu harrummaan teessee dhugomtee jirti jarri akka isa ergachaadhaa ture si faayidaadhaa ture har'a sumaatu ragaa baatee jechuudha rabbiin taayyee nu godhin rabbiin taayyee isin godhin taayyee osoo taa'ee baduuti dhunfarri kun asii fi asiin keessa bu'ee asii mataan kun xiqqoo akka duratti as bahee afaan kun akka afaan buchillaadhaa duratti as bahanii akkata taayyeen osoo haasawutu beekadhaa huguuni dachiin siin marti huguu waan hin beeyne keessi seente akka taayyee kan taate maaliif taayyee wanni sammuu isaa keessa yaa'aa yeroo waan sin dubbatu an isinumaa jechaan ilmaan oromoodhaa meeqaan wal dhabee ilmaan oromoo meeqaan tam xiqqeessaa ture oromoo meeqaan tam ajjeese dhiiga meeqaan tam gannaqee galata dhabee ani jaalatamuudhaaf silxaan harkachuudhaa jechaan ilmaan oromoodhaa meeqaan tam ajjeesisee dhiiga hacaaluu faan mataa keessaa mul'ata taayyee gusan hacaaluu koo aangoof jeetiin sijjeesisisee dhiiga keetillee awwaalee hunoo arrakka salphadhee waan ju'uutu sammuu isaa keessaa dhagame jechuudha taayyetti ilmaan oromoodhaa kan ajjeesise ilmaan oromoodhaa kan hiisise ilmaan oromoodhaa kan cafaysiise kan tumsiise ilmaan oromoodhaa kan isa dheessee bakka taa'u dhabe warra akka keekiyyaa fa'a warra isa dheessee biyyarraa ba'e warra kanaatu sammuu keessa deema kana hunda aangoon harkadhaadhaa fi yakka kana hunda dalagachuudha taayyee qofaa miti wanni taayyee duubaan arkuu qabdan laaltanii arkuu qabdan OPDO keessatti diigaminsa guddaadhaatu jira warri akka taayyeedhaa hedduudhaa jira jechuudha warri duraan aangoo kajeelaa ture warri aangoon arran ta'eef waan aangoon maantanaa kana walmuudummaa kana boodarraan dubbadha boodarra ifiifuu bittinnaawanii mootummaan jaachuu isaanii kun maaliif akka taate boodarraan dubbadha mootummaa akkamii garuu wanni nama isin akeekuu barbaadu isaan keessatti diigaminsi guddaan akka jiru ilmaan oromoodhaa qabsaa'otiin falmattootiin mirga ofii akka gaariitti hubadha OPDO keessatti diigaminsaa jira OPDO keessatti waliif galteen hin jirtu garee walit dhufte hattuun yeroo hattu walii galteeti yeroo addaan fudhattu wal dhabdii jenna arraan tan silaa akka isaaniiti guyyaa itti laffaatii amata sadeen kana laffaan fidanii addaan fudhatanii beekadhaa guyyaan arraan tanaa kun OPDOdhaaf akkas bara sadeen kana namuu guyyaa kana gahee filamuudhaa fi
ilmaan Oromoodhaa ajjeesisaa ture, hiisisaa ture, ilmaan Oromoodhaa salphisaadhaa ture, barattoota Oromoodhaa ajjeesaa, hidhaadhaa kan turan guyyaa arraan tanaa kan silaa qooda argachuudhaaf. Warri kana godhaa ture arra guyyaa kana qooda dhabe hundinuu arraan tana OPDO keessatti diigaminsaa jira jechuudha. Kana akka gaaritti irraa hubadhaa. Lammata mira patkan juga lammat mootummaan Abiy Ahmed addunyaarraa arraantana oduun arraantana baate kireetiin si badeeti bitti addunyaadhaa guutuun balfitee biyya liqiin hin malleen biyya kufaatii akkaan hamtuudhaa keessa jirtu addunyaan guutuun irraa if eegaa bitti turi biyya sekuritiidhaan, ekonomiidhaan, politikaadhaan waa hundaan gaarbeejii taatee jirtu jariiti addunyaan irraan tana baasaadhaa jirti. Biyya duubatti haftu biyya kireetiinsi badaadha, biyya addunyaan liqii liqeessuuf hin qabne, biyya diinagdeedhaan barbadooytee jirtuudha. Arra miidiyaan addunyaadhaa gurguddaan gabaasaadhaa jira. Miidiyaan addunyaadhaa gurguddaan mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaa diigamte, mootummaa hin jirre ta'uudha gabaasaadhaa jira. Mootummoonni addunyaadhaa gurguddoon Itoophiyaan hin jirtu, Itoophiyaan diigamtee jirti. Civil wariin Itoophiyaa walakkaadhaa ol fudhatee jira. Ummanni Itoophiyaadhaa walakkaadhaa ol beelaaf saaxilamee jira jeeti addunyaadhaa fi miidiyaan si hundi gabaasaadhaa jiran. So biyya diigamte, biyya diigamuu siidhaa addunyaan ragaa bahaadhaa jirti. Biyya bittinnaa'uu isiidhaa addunyaan ragaa bahaadhaa jirti. Biyya addunyaarraa moggeeffamtee maddi baatee cuftii tuujee irratti tufaadhaa jiru. Biyya ummanni siidhaa biyya keessaa wal nyaachaadhaa jiru. Biyya biitti walakkaadhaa ol warra mootummaa ifiin jiru Abiy Ahmed harka hin jirre. Naannoon Amaaraa walakkaa ol Tigraay bulchaa jira. Tigraay kuttee jirti. Oromiyaa walakkaa ol Marroofaa bulchaadhaa jira. Mee Abiy Ahmed eessarratti mootummaa jaarate fakkeessuudhaaf gaasilaayis namni hanga jiru keessaa dhadhootti hanga awwaalamuu irra salaatanii awwaaluuf malee mee mootummaa eessarratti Abiy Ahmed faan OPDO mootummaa eessarra jaaran biyya kamirratti where magaalaa Finfinneetti moo magaalaan Finfinneedhaatu darsoorra kaatee taa'u jirti. Karaatti baqattu dhabde malee magaalummaan Finfinneedhaatu darsoorra kaatee taa'u jirti jechuudha. Mee jarri kun eessarratti mootummaa jaaratan mootummaan isaan jaaran kunoo hangamiif turuudhaaf ta'a waan jiru sammuu keessa qabadha. Ihuma jabeessuudhaaf ni jirraa jechuudhaaf kunoo lakkii ammallee nu keessaan baanee sossoohaa jirraa jechuudhaaf kanuma agarsiisuudhaaf keessatti addunyaadhaa miti. Ummatuma biyya keessaa hangan agarsiisuudhaaf yoo taate malee mootummaan Abiy Ahmed faan amma haaree jaaratan eessa jirti? Kana ajandaa godhuudhaaf isin qabu. Kana gadillee qabdee irraa dubbachuu hin qabu. Kana guyyaa tokko irra billeessuu hin qabu. Maaliif mootummaan hin jirtu? Ilmaan Oromoodhaaf fokkasiin keenya. Wanni ta'uu qabu. Mootummaa diigamte tana mootummaa teenyaan mootummaa Oromootiin bakka buusuudhaaf maal godhuu qabna? Waraanni bilisummaa Oromoodhaa maal keessa jira? Eessa gahee jira? Hangam takka dura deemaadhaa jira? Hangam takka cimaadhaa jira? Jarri TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoodhaa wal tuqee jira. Kana beektu qoobdu wal tuqee jira. Wal keessa ibidda walirraa fudhachaadhaa jiran. Jarri ibidda walirraa fudhachaadhaa jiran. Wallo keessa wal tuqanii jiran. Akkam bulte, akkam oolte, ibidda qabdaa? Ibidda walirraa fudhachaa jiran. Isaa wal tuqan jechuun wal seenan jechuun Oromiyaan
eega waraanaa wal geesse mootummaan tun diigamte mootummaan namummaan tana karaan itti deebi'uu qabu mootummaa teenya cimtuu akkamitti dhaabbannaa asit duudha bii diigamtee duudha bii keenya akkamitti jaarraa lammiin Oromoodhaa hundi bakka jirtu asirratti xiyyeeffachuudha qabdi akkamitti mootummaa Oromoodhaa jaarraa achi keessatti maaliin gumaachaa ala jiraadhus biyya keessa jiraadhus biyya Oromoodhaa haaree jaaramuudhaaf deemtu keessatti akkamittiin qooda fudhaadha nutis mootummaa teenya jaaruudhaaf deemna mootummaa Oromoodhaa saniif qabsa jirra oppidoon kana faalleessuudhaaf mootummaa teenya jaarannee jetti kanaaf gurraachuun qabna no mootummaan teenya mootummaan Oromoodhaa eega waraanni bilisummaa Oromoodhaa diina Oromiyaa keessaa baase booda akka aadaa Oromoo jaaramuudhaaf teessi magaalaa Finfinneedhaa gubbatti kana godhuudhaafis waraanni bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa guutuu keessa wal ga'ee jira Oromiyaa guutuu keessa wal ga'ee jira magaalaa Finfinneedhaatiin marsee jira jarri Tigraay naannoo Amaaraa walakkaa ol qabatee jira keenya kan biraa deema Abiy Ahmed waan takkaan niin galatoomfadha Abiy Ahmed nama gaarii bara gowwaan yeroo hedduu si fayyada irraa fayyadamtu malee sitti fayyadamu namni gowwaan Abiy Ahmed waan gaarii takka godha silaarra meeshaa nuti hin garre meeshaa waraanni keenya hin garre meeshaa warri TPLF illee hin arkanne Abiy Ahmed maqaa mootummaatiin alarraa bitee nuu galchaadhaa jira hugguuni meeshaa Abiy alarraa bitee nuu galche waraanni isaa huggusuma fuudhee nuu fide fuudhee walakkaan tokko waboodhaaf geessa kunis juntaadhaaf geessa meeshaa silaa alarraa bitachuu hin dandeenye karaa gabaabaadhaanii nuu fidaadhaa jira antana gaafa isin waan gaarii gootanis galatoomaadhaan isin jaa oppidio Abiy gaarii goote kan booda garuu meeshaa waan bittuun qabda sun gaafi biitti meeshaa sii gurgurti jirti gaafi meeshaa immoo waan amma dura qabdu geessite tankirraa osoo Zu-23 mortar rocket waan jiraa hunda fuutee kaan TPLF geessite kaanis woboodhaaf nuu geessite kanaaf waan gaarii dalaydee fayyaada isin jaa hanga hafee yoo jiraate meeshaan hafee yoo jiraate seellee fuudhiitii woboo biraan nuu gahe